ta'e ni boqonnaadhaan guutuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Akkam jirtu? Ulfinniif galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Afurri Waaqayyoo iddoo kana jira. Ulfinni Kiristoos iddoo kana jira. Ani ituudhumaniyyuu waaqeffadheedhuma shaama sana qabsiifadheedhuma ituun galee bor tajaajillee unatti tola. Ulfinni kan Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyoo karaa namoota adda addaa nu tajaajilaa oolee kwaayirii warra jalqaban tajaajiltan keessumatti obboleessa koo miseensa waldaa koo duriin argadheen xooxxoodha jechuudha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Buleettii keenya firee keessumatti ijoollee kana ijoollee jechuun hin ulfaata warra akkasii kanaani. Ameen haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoo isaan kana nu kaasee ittiin nu tajaajilaa oolee egaa yeroo shaama qabsiisuullee itti fufee jira waan ta'eef iddoo manga'ee ga'eedha tan dhaabadha. Isa kana hundumaarra immoo obboleessa koo luba wandeedhaaf maatii isaa hundumaa Waaqayyoo nagaadhaan bifa kanaan asitti wal nu agarsiisee baga nagaa taatanii nagaa koosa kan jaalalaa nagaa koosa dinqii isiniif dhiyeessaa. Baga nagaa wal argine booddee wal dubbifna. Saban baay'ee jaalladhu ummatan baay'ee jaalladhu keessaa warra tokkodha nama maatii kooti baay'een jaalladha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guddaa Waaqayyoon galateeffanna. Amma gaa wanti aan dubbachuu barbaadu wanta baay'eetu keessa koo jira garuu isa kaan boriif dhiifna. Mee ituun achi taa'ee waaqeffannaa ta'u kanas sagalee dhaga'amu kanas utuun dhaggeeffadhu. Yeroon jalqaba ka'u maalan dubbadha jennaani Waaqayyo. Sabi kuni ol ka'eedhuma akka inni ililleef galataa sagalee isaa ol kaasee biyya keessatti dhageessee akka inni galateeffatu isuma kanaan teessanii sagalee Waaqayyoo dhageessu namoota fayyantu jiru gubaa'ee kana keessaa. Kanaaf ol kaaneedhuma ilaamee waan kaleessaa achi gata dhibeessaas waraansasaas lolasaas jibbamuusaas jaallatamuusaas omaayyuu achuma gataati. Yesuus Kiristoos alaala fagoodha isin fidee namaarraa isin gochuusaatiif ol ka'aatii galataa ilillee hoqbaa Waaqayyoo geessanii. Haleluuyaa haleluuyaa. Galanni hoqubaan ililleen foricoon barabaraan siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni hoqubaan siif haa ta'u. Maqaan kee olola haa jedhu. Maqaan kee olola haa jedhu. Galataan mo'ichatu argama. Ilillee mo'ichatu argama. Ammayyuu sitti xinnaata. Namoota ililchanii fayyantu jira. Etuu si galateeffatanii ba'aan kan irraa lafa dha'utu jira. Hidhaan kan irraa hiikamutu jira. Wanchoon kan irraa cabutu jira. Murtuuteen kan irraa urraa'utu jira. Galata kee. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Mahadi Asaya. Mee haleluuyaa jedhanii. Jadi abogari tikabi haleluya jarine. Radia sapora baba. Yesus ilmi Waaqayyo jiraataadha. Yesus ilmi Waaqayyo jiraataadha. Mena masin bukkee jiruni. Barrammatti littu kun jedhini. Bara baay'achuuti jedhe. Yesus maal jedhe jireenya akkasiniif ta'uufi irraa hafaa akka taataniifanii dhufeedhe waa'ee manaa waa'ee maalii waa'ee doolaarii isinitti muukoo miti doolaarii baay'ee mana baay'ee konkolaataa baay'ee maaloo maal jechuu qabe jireenyi kee bara dhufuu hin baay'ata. Galata waliin Waaqayyoof dhiyeessaati ta'a. Eeyyanii Waaqayyootti guddaan gammada. Gara waldaa kanaa gara saba kanaa dhufuuf yeroon ka'u. Ermiyaas moqonnaa soddoma lakkoofsa 19 irraa isa jiruufi
Maatiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irra jiru Waaqayyo waan naa kenneef isaan Waaqayyo gara waldaa kanaa dhufuu jaallateera. Isa kana kaleessa waliin dudubbanne amma achi deebi'uun barbaadu sagaleen faarfannaa galataa fi sagaleen gammachuu achi keessaa hin dhaga'ama. Ani isaan nan baay'isaa malee isaan hin xinneessu. Ulfina isaaniif nan kenna malee isaan hin salphisus ka jedhudha. Kanaaf hin xinnaattuuf hin sodaatin kan jedhu ture mata duree hin keenya. Wabiin xiqqaachuu dhiisuu maalii waa jedhamu waliin dudubbataa turre. Ishee dhiisee darbuun barbaadu. Sababni isaa boru waan biraa waan itti fufnuuf. Inni nama dubbachuu barbaadu yookiis waan galgala kanaa isan amma dubbadhu miti. Garuu ishee kana waa tokko isinitti himuun barbaadu. Wabiin xiqqaachuu dhiisuu Beetlehem maal ture jenne kaleessa Kiristoosin fo'atamuu isheeti jenne. Ati fo'atamteetta. Mootota si fo'ate miti. Addunyaa si fo'ate miti. Beekumsa kee fo'atamte miti. Yesus Kiristoos angafa nagaa mootii ulfinaa waaqa waaqotaa alfaaf omegaa isa ta'e. Logos isa sagalee ture. Uumamaa isa ta'e. Yesus Kiristoos tu fo'atee si keessa buufate. Namna manu ameen jedhu. Na keessa jirtaa Yesus jedhame si'a tokko. Yeroo baatu, yeroo galtu, yeroo teessu, yeroo kaatu, yeroo deemtu. Lola jajjabaa keessa yeroo lixxee baatu. Laga du'aa keessa yeroo darbitu. Yesus si keessa jira. Amma sagalee nagaa'uun barbaadu si keessa jiran jedhe. Inni abidda boba'aa dhaamsu si keessa jira. Inni murtuuxxee hamaa sirraa cabsu si keessa jira. Inni arraba hamaa sirraa cabsu si keessa jira. Inni maqaa salphinaa sirraa fuudhu. Maqaa baarsaa sirraa fuudhu. Maqaa xinneenyaa sirraa fuudhu. Maqaa harca'uu sirraa fuudhu. Inni si tumsu. Inni si sassaabu. Inni walitti si qabu. Inni mul'ata kee galmaan ga'u. Inni nama haaraa si godhu. Yesus si fo'ateera. Ameen. Come on. Ameen. Neko gowwaa tokko na fo'ateetam jedhani. Leencicha si duukaa jira. Biyyi lafaa waan barbaadee jedhu. Come on. Seexanni waan barbaadee jedhu. Hafuurri hamaan waan barbaadee jedhu. Ollaan kee waan barbaadee jedhu. Bakkalchi barii ganamaa ifti bara. Mootiin ulfinaa. Mataa jawwichaa inni gattume. Mataa marrataa inni gattume. Seexana inni gadi tume. Angoo du'aa inni cabse. Arfii du'aa inni cabse. Leenci qaraanioo waldaa kana wajjin jira gadi qabee ameen. Hadia kata posa biaba. Si wajjin jira. Si tani marra deebi'ee si wajjin jira. Mana kee keessa jira. Gola kee keessa jira. Qe'ee kee keessa jira. Utuu karaa deemtu qofaa kan sitti fakkaatu. Etu karoorsitu qofaa kan sitti fakkaatu. Etu tajaajiltu qofaa kan sitti fakkaatu. Waaqayyo waamamtee waan Waaqayyo si wajjin hin jirre kan sitti fakkaatu. Laga du'aa keessa yoo deemelle. Abeet. Amen, hallelujah. Ibu du'aa keessa yoo deeme. Laga dukkanaa keessa yoo deeme. Bitaa mirgaan duraan booddeedhaan waan tabdiinaa ta'u yoo dhibe. Laga du'aa keessa yoo deeme yoo ati achi ana wajjin jirta. Uleen kee dhaabbanni kee na jajjabeessu. Sagaleen kee na jajjabeessa. Muddii koo na fidaa. Humna naata. Hallelujah. Sagalee Waaqayyo humna siifatoo maqaa Yesuus. Humna siifatoo mana kana nama addaa ta'e maqaa Yesuus. Namoota addaa ta'aa maqaa Yesuus. Namoota addaa ta'aa maqaa Yesuus. Yesuus si keessatti. Fo'atamteetta. Silaammaan ota sin jiru. Silaamma sita sin jiru. Fo'atamuu keeti. We are nothing after all.
يسوس يلا همامتي يسوس ينفو أتمتي مقا سلبنا مقا قاني مقا إننيا كاكو موفا كيستي وإيشيتيف آسا أماتوري المواق أيوتنو في قلقلش إنو شجرمتون من درا يودا هندو مر تلونا نوكيت يرغمن هندو مر غرغدا أنتو جدمن هندو مر أتين إناتوتي صداتين The reason why is he resided in our heart. Nuke sabokote, nufote, fote nim, ijarakate nim. Malgo denjere salamafa. Moti moto tatu ke sabokote, ke sabule. Erga moti moto ta ishe ke sabulu jalate. موتين أوكاتا موتي تون كولينيا سنمك على نام أجيسا أولو سوام بربادة غود يوتا إلين أوكاتا هما مساجين بيكا هم تيري سري ما سري هم منيو مساجين أجيسو ساجين باليسو ساجين وانا درداغو تشوساتين وجين اللي مالتا بيكا ما إندي كونغارو إسامولتا كي أجيسو بدو فهمتي سجرينيا كي باليسو بدو فهمتي Isa wala sirradi guda abdufera. Isa bolla koteke sasi basu abdufera. Isa umuri sida balu abdufera. Isa adunyat simul isu abdufera. Amen. Men wal kabar ka kesa. Nyagorat. Jesus je. Jesus. Adunya le safsi wa mera. Adunya le safsi wa mera. Lafatti garin harkifati nedi. Lafatti garin harkifati. Namoni tokko tokko lafatti garin harkifatu. Sangkali itu buat desa. Anda masya malu dah kebet tersud akas miti. Isen, kamu fuamoda, sanyi wakarati. Amin haleluya. Lupa tamana kulumat. Warra wakayon filatam tanida. Sagali cata kaseda. Sabab moti cisike serisaid god efi. Lami mita makamulatu. Bari nuftume. برات ملتو تونتان برا يسوع سر ملتو نما منو تندو بچاجرا نموت تجاجلن رتندو بچاجرا نموت يانا واقايو باتن رتندو بچاجرا بر نفتمه وغا نفتمه وغات ملتو متي وغا ياني واقايو كبكل جبري سر ملتو أكاورجي سرايفا أديما دبتا سرايفا فرفنا سرايفا للبا سرايفا تجاجلا سرايفا ملكاوما سرايفا مورتون ديجمتين توشاتون سيطاني حلقاو مكا يسوس سرايفا من الرايفيرا جراني أبي جرينا من الرايفيرا جراني هندالا چاين هاي هذا موتي ولفوفتي موتي باتي موتي سكي زبوفتي Jadem, hai, entau. Ijolen lencha. Lenchi chako sayuda. Ilma wakayo. Sagalen sasi ke sabu fatejra. Ayani sasi ke sabu fatejra. Ergan sasi ke sabu fatejra. Yani wakayo sirrajra. Wakayo afurasati malati mabetu. Luguman samni kunna amana yote. Waganufu. Wagafagot tilalaba musani fintair. Wagafagot mulachu. Wagafagot tergamu. Isin ifa biyalafat. Amen. Iftin no kata. GPS chalu. Korsi bariga nama Yesus tur. Amen. Lafan nijiru biya fagot aur dofani mal goran. Demani or dofani tu lafa moti chitti alate. Am lafashen alate jirtu yu. Betelemi nami beku jurature. Immashe nami kabu jurature. Bolok kenan ke saif. Amen. Bolok kenesi ke saifu. Amen. Mulan nadatok. Alo tanafu mati kaniku. Hida barotaf takalla namarra kanarchas.
اتواتي فارفتو اتواتي للبدو اتواتي مجعف دبفتو اتواتي كراتو وان بايه دي باتفتون تاني ارغمو كي قفان هم نسي كي سامولتو توكو نانو كي وان بوفتجرو هايم سمكا يسوس وقاكا سيتي رامي بقى غمد دولي جرا كما on جارين سينجا asitan taya jilajal kami fi makawa kay olfato wahanan je dafa ko da maka sa olfato hay watu sike saba anjere amen furi erga kenarka amen watu sike saba amen Jesus i wan fuatamtef hafurri gofticha hafurri Jesus humni tokko sike saimpa inni kalesa sidi araka besini do amen inni kalesa tajajila keti chile dibe doketi dibe inni karara sidabe inni sidankare inni lafsi waye keti dagae sidursen karachufe amera maka yesusin come on amera maka yesusin ahera karakera ila la sagale to konatufa amen balbak hay yaspo konna jaha la kosto ko gabde yoro dubba fatana kay sadi smatti ja lama sadi dubba fatana sababa Israel otatif nam to ko akake sansenef nam to ko sakake sambanef karibal balicha jabate malteeda inchufameda ani moer gansi kaba namo tatajajil lisani karad abate tujra namo tawjin sani karad abate tujra wan arkina ma chufe arka gotu chatu bane gana bana mitier gansi turubada panera wakayo panera wan arki met jediti namichan wan arkina ma chufe jedi Jesus harabane dane dane akajere wakay akanami kessa gadin bane vakanamni tolingallefi karri mandara yeru ko chufa metre isabode wakayo maade dufe ya yes karri chakanamni kessa linef kessa gadin bane chufa mesun chufa mere ani garuwed lolto tamandarati moto tamandarati warra arkasanin jabesani balbalay malaketi trenya dem safura destiny ke galma ke ergama ke kan genyef warra karat fansana rawad arka ke sapuserere amen kanaf guyu majaa na ayati torba fatmal gora malakata tafufa eonni nuruwa malakata fufa olesil bante do fufa makawa kay olfat amen malakanni malakata chalu sagale wa kayoti amen ufetu wa kay gafa guya sad atorba fara harchase jijjiksetu isheeda wayya ture amajaji kenya fo wayaf ture tunu disani bara waaqayyo diina ketti baya tawga amen ana firrayaan egan iddobu fatamotichati Isaiah sagal torbo datani laltan sagadu daf dufan betelemesa malif jennan jireenya tachi targame sababa yesusi barriti tibarbadamtu sababa furri yesusi keessa boqotef sababa furri waaqayyo sin keessa boqotef baratti waldan kun addunyaa irratti sagalen she dhagaame yaa ta'u amen barashen sochotu barashen ademtu waaqayyo agodo amen wabin qanaw yokis wabin tiqachun isu nama waaqayyo yokis betelem kun sinitti mera betelem shinar rasi ana inni sadafan iftad ad-dunya ifsu isheke saba usati ifa barabara amma ife borkanin namne amma mullate yerote to korra kan iddon ambanne halkani guyya kanibsu ifti keessa jiraachu isaati Yohannis boqonnaa tokko sagalirraa akkas jedha lakkoobsa lama sadii afur shan yoo dubbifta walitti fuuftanii waan baay'ee argattu angaru jecha tokko dubban ifichi gara biyya lafaa dhufeera ifichi immoo hundumaaf hin ibsa
ifichi immoo jireenyuma tureedha. Inni jireenyadha. By the way, waan jiraatu tokkotu jireenya jedhamee waamama. Ifti kee isa baduu miti. Akka jedhe miti sagalee Waaqayyoo raajotaan. Kana booddee hallelujah. Wow. Hallelujah. Kana booddee urjiin. Kana booddee biiftuun. Ifa siif hin taatu. Dhagaa goleessa ta'e ilma Waaqayyootu jireenya keetiif ibsa jedhe. Inni immoo naamu ifichi keessa jiraachuudha. Of keessa laalaa deemtu. Ifa kan. Of keessa laalaa deemtu. Bakkalcha kana. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaaf ni ibsa. Maaliif namoota hundumaaf qaqqabuu dadhabna beektu? Ifichi nu keessa jiru bashbasha ga'a abbandanti ta'uusaa sammuun keenya fudhatu. Akkuma nama shaamaa dhuunfaatti qabatu anuma bira duwwaa jira jennee yaadnu. Akkan addunyaa guutummaaf sirraa ibsu yaaddu. Amma gaasan si yaadachiisa. Waggaan dura kee jiru. Barri dura kee jiru. Baraati nama addunyaa taatu. Mirgatti, bitatti, duratti, dunkaanni kee yeroo inni dhifame. Yeroo harki kee beelaa qaqqabe. Yeroo qabeenyi kee dadhabaa qaqqabe. Yeroo warra du'aa jiran, warra badaa jiran, warra kufaa jiraniif galaa utubaa yerooti taatu siifaa ta'u. Waggaan nufu waldaa kanaaf waldaa harki ishee hiixatee fagoo qaqqabu. Outreach. Come on. Erga waldaa kanaaf alallaadha naan jira Waaqayyo. Amma ganaa lisaanis dubbadhe waan biraas dubbachuun barbaadu. Waldaa kanaaf alallaadha. Alli maali beektu? Iddoo buufata lallabaa. Iddoon qaqqabamin. Akka isheen qaqqabduuf heeyyameeraaf. Baajeti isaa ana, humni isaa ana. Jabinni isaas anuma. Haadhan godha jedhee Waaqayyo. Ifichi kan maalii tenne? Kan addunyaatiin. Ofiin tuffatin. Inni sibira jiru. Sagalee Waaqayyoo sibira jiru. Kan bara baraati. Ifti gara kee dhufe, ifti mana kee gale, inni dhala kee irratti waamame, inni tajaajila kee irratti waamame, inni mishinii kee ministirii kee irratti waamame, ifa addunyaati. Ayyaana ati fudhatte, ayyaana addunyaaf ta'u. Ayyaana kiis koo tokko keessatti hidhamee taa'u miti. Geengoo sirraa cabseera maqaa Yesuusiin. Ameen balbaake. Geengoon isin irra jiru. Geengoon tajaajila keessan irra jiru. Barreen gaddaas naannoftanii achuma. Barakaanis naannoftanii achuma. Redundantly wanti isin gootan hundumtu achuma kan ta'e. Maqaa Gooftaa Yesuusiin geengoo isin irraa cabseera dhiiga ilma Waaqayyooti. Cabsaa baa. Cabsaa baa. Ayyaanni Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Ifichi hundumaaf ga'a. Kayi maal godhi? Meetti dubbadhaa kaa? Ergaan koo inni silaa arra jalqabuuf ture yeroon fiigaa waan jiruuf ati yaa isa raftu dammaqi Kiristoosiif ibsaa isa inni boritti dhufu. Garuu amma naannoo kanatti dhaabuun mala. Maaloodha? Kaayiti. Ibsi. Ifti sitti kenname kan addunyaati. Ibsuun kan keeti. Si dura deemuun siif ibsuun kan Yesuusi. Si dura deemuun kan Yesuusi. Ibsuun kaasuun. Meeshaa waraanaa kee kaasuun. Ifa wangeelaa ol fuuchuun garuu kan keeti. Waaqayyo nama wajjin hojjeta. Tu nama ala hojjeta ta'een kaasu Yaasuufaa, Museefaa, Abrahaamfaa, Looxiinfaa kaasu.
naman dhabeen jedhu ture Waaqayyo. Namni Waaqayyo bar ajaakiya vosa praadiya kiya bobaasaya. Elaabo paashiya daayasiyaada nama gawwasa. Namni Waaqayyo barana qabu si'i. Ameen. Jedhi ameen jedhi. Ameen. Jedhi itti didhiidhuma namni Waaqayyo barana qabu si'i waliin jedhame. Namni Waaqayyo barana qabu si'i. Namni Waaqayyo bara kana qabu si'i jedhani. Namni Waaqayyo barana qabu si'i. Hallelujah. Ameen. Sima qaba. Qaxaleen tokko gazeedha nam tokko beektus. Isaayaas maal beektu? Waaqayyotu qulqulluu kan jedhan kana qilleensa kana keessa sagalee dhaga'ame naani. Achi nama cubbamaadha dadhabaadha akkas keessan jira sana. Namni arraba isaan tuqamin yeroo hundumaa kompleenerii. Kompleenii ma godha waldaas qeesiis maalos faarfata kanumatu kompleenii godhu giniinii godhu ituma kan daalacha'u shakkataa barreetti dhuma. Enna sitta bu'u galgala kana Yesuus. Ameen. Arraba kee ageeddaruun jedhe. Ameen. Bagan jedheni. Ameen no. Ameen. Ennaani saba cubbamaa gidduun jiraasa ofii ma qulqulluudhaan man. Ganaa Yesuus otu qeerraa dhangalaasa. Kotota isaa garbeeji naasti wanta nu hojii raga darcaaseetu ganaa voolentiirii isa godha. Kanaaf akka jedhe. Oh Yesuus. Yesuus akka ergamaa Waaqayyoo dhufeetu yeroonni sagalee kana dhaga'ee booddee nama cubbamaa keessa saba cubbamaa saba gaggalagalaa saba tonkoleenyaa saba matsanyaa saba morqonyoo saba xaxaa saba maalii keessa jireedhe komatinaa ni keenya yeroo wal arginu bakka oromoodhumti bakkaa jenna namni yeroo tokko oromoodhumti bakkaa maaloodha inni mootii naa ta'a namichi kun obboleessa kooti yoo dadhabe iyyuu hin jennu maal muni yeruma jechaama guguu jechaadhuma deemna. Of qulqulluu gooneetu isa mochilaatti dibnee lafa gee. Bayya furra akkasi. Bayin baata. Qaa Yesuus Kiristoosi. Hai. Naani. Me gotta tumtu badaa miti jedhe Waaqayyo. Isa gogaa qarcabboo ka keenyaa kana wal godha beektu Waaqayyo. Abiddi luqqifateetu fidi abiddi huuruusaatti arrabasaatti tash godhe. Sirraa godhu galgala kana. Yoos nama taata. Isa qottoo waan tokko niqqin goone farfadhaa yoodhaan kadhadhaa yoodhaan iyyaa yoodhaan ulfina waaqa ulfinaa yoodhaan waan tokko isa niqqine kana abidduma isaa isin itti akka waggaa kana Waaqayyo. Abidda hafuura qulqulluun isinaa tokko Waaqayyo. Tu'a gaafatti godhu irraa harcaase Waaqayyo. Ameen haleluuyaa. Afura nama deso afura complaini afura mali afura kotota dadda kana zibazin ki kana ra irarangalasu Waaqayyo sirarangalasu mana kerarangalasu kaya kerarangalasu yos alota haratata yos mullata haran demta yos ergama ke bekta zabode kere waine maltu tahu dandare ekka jedha nama simbuke jiru amantida qabarka namna biddichi tuqe gattaa'uun danda'u siyaa tuqutiin. Namna biddichi tuqe gattaa'uun danda'u siyaa tuqu galgala kana Waaqa. Ameen. Hittuqi. Sabooddee maadhe sabooddee Waaqayyo koo nama dhiba hojiinsa. Erga biddichaan tuqee booddee maadhe eenyuun an ergaddaa eenyutu ergaas naa dhaqa jennaan kunoo asan jira maaloo na ergadhu. Amma abaluufaa dhaqan isaantu akkasii abaluufaa acha dhaqan isaantu sitti siqaan hin jiru amma. Anuuna hojjedha. Na ergadhu siifan hojjedha. Na ergadhu siifan raaja. Na ergadhu siifan lallaba. Na ergadhu karaan agarsiisa. Si'a ergatu Waaqayyo. Waggaan kun waggaa Waaqayyoof ergamu. Waggaa Waaqayyoof fiigu. Waggaa Waaqayyoof gachu. Waggaa bilisummaa. Waggaa abidda Waaqayyoof. Saragallaa abidda Waaqayyo irra sochootu siifa ta'u. Oh my God. Hi. Dinkiidha Yesuus. Namoota mee yeroo biyya keessa turan abidda kan uffatan mana koo gaa'ila koo jireenya koo bultoo koo maaloo kootu hin jedhin dadhabbii guddaadhaan
wangeela Kiristoos hojjetan kan waaqessan kan kadhatan kan soomii qabatan kan jilba isaaniin hidhaanii kamaa ture mi'a waaqeffannaa isaanii mi'a hojii isaanii ofirraa butanii achi ka'anii taa'anii bo'an lubbuu nama torbaa gubaa'ee kana keessaa natti meetu waaqayyo barri dhuftuu jedha hedaayaas barri dhuftu jedhe bara isaan meeshaa kaafatanii dha barri dhuftu jedhe kan isaan qabu hin jiru kan isaan hidhu hin jiru abjuudhaan ittan mul'adha guyyaa ittanaasaa gurra isaanii irraa nanaasaa qalbii isaanii keessaa nanaasaa dhaqeen cinaacha isaanii rurrukutee kaasee ittanaasaa hidhaa isaanii naniika duratti hin adeemu ani waaqayyo wajjinan taana jedha waaqayyo galateeffadhaa waaqayyoon jarreen kanaaf akka godhee balbala balu waaqayyotu beeka ifichi kan kee miti ifa addunyaa akka isheen hin qaanoomne akka isheen hin salphanne akka isheen hin xiqqaanne kan godhu abundant life isa dhangala'u isa raafa jireenya bara bara namaaf laacha gara mootummaa waaqayyotti kingdamii waaqayyotti waama akka isheen deemtu kan ishee godhu ifichi addunyaaf ibsu ishee keessa jiraachuu. Amen. By the way, biyya kana dhufnee wanta nu taaneen isinitti himuu barbaada. Akka sabni kun sammuu isaatti deebi'uu nan barbaada. Akka luba tokkotti, akka hojjetaa tokkotti. Na dhaggeeffadhaa. Akka nuyi dhufnee biyya kanatti duunee du'aaf jiraataa gidduutti rakkannuuf waaqayyo balbala nurraan banne. Iddootti qullaa buufnee maraannee waaqayyoof galataaf ulfina fiduun nuuf ta'utti uummanni keenya diilallaa'eera. Diilallaa ummaa kana humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isinirraa kaaseera. Ofii koorraa mana koorraa kaaseera. Nama harree manaan qabnetu makiinaa konkolaataan lama sadii balbalarra kaa'etu daqiiqaa 5 diraayivii godhee waldaa dhufuu dadhabeetu manatti chaanaalii jala deema. Diraayiv siruu jala deema oola. Faagulloo sassaabaa oola. Jank fuudii barbaadaa oola. Nama harree oofuu hin qabnetu. Namoota yaraadha namoonni jireenya leksharii jiraatan nu keessa. Walii galla. Daqiiqaa 5-20 konkolaataa barbaade kan garaansaatti tolu balbalarraa kaafatee tarak godhee kaafatee waldaa dhufee dhalasaa fidee waaqessee galuutu tulfata. Ifichi mooyyooti move goote malee moving godhu. You are not a dead sea. Dead sea miti ati. Galaana du'aa miti ati. Socho'uu sirra jira. Mitiire. Maal galaana du'aa miti nuti. Olmaa waaqayyoon irra guddaadha. Kanaaf akka ofitti deebitan hin barbaada. Waan bor dubbadhu keessa jira. Ifa eenyuyyuu ibsaa qabsiisee guuboo jalan kaawwadamni. Iddoo ifuun irra jiru irra kaa'edha. Iddoo ifuun irra jirutti ibsa. Gola ifuun isa irra jirutti geessee ibsa. Dur immoo warri shaamaa qaban immoo hin beeku. Yeroo namni waa nyaatu yeroo maaliis sirriitti qabullee malee sirriitti qabu. Eree maqaa Yesuus Kiristoosiin ifti gola keessan keessa jiru inni jala taa'e underneath inni jiru waggaatti tol dhufee iddoo irra taa'uun isarra jiru irra taa'ee ta'u. Ameen. 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 Dan gammadee silaa yeroo ijoolleen kun aadaa isaanii uffata isaanii uffatanii yeroo isaan waaqa isaanii akkatti waaqessan. Afaanuma baranne afaan abbaa keenyaallee ijoolleetti Ingiliffa barachuu jedhaniitu biyya mancaase lafa kaanii. Ijoolleetti Ingiliffa barachuuf sit run die die eat. Nyaat akkamiyyaa manni Oromoo dubbata. Nyaaddu baabaa koo nyaat yoo jettan hin bareeduun bareedu alkool bitummas. Nyaaddu miyaa nyaaddu yoo jettan hin tolu
dhuguman toluu afaan namarraa sin jaalladha maqaan keenyu yootan Yesuus gooftaadha yootan mee Yesuus jedhe yootan afaan keessa irraa mi'aawu afaan namarraa mi'aawu afaan chofii masaatti maatti qaanoomna ifa baay'ee lafaa kaasuun nuuf ta'utu jira. Waaqayyo ummata Oromoo saba Oromoo kana wangeela dhugaa itti kenne. Achiin biyya faale biyya keessa guute. Mootonni gad darbatanii biyya bishaaniitti gataa dhaqaati biyya namaati. As taa'uun irra jiru ennaan godaana abidda qabsiisaa dhufe. Ameen. Tinqaanoo nu jedhame. Wangeela barrumti dhufume bara generationiin isin keessaa ba'u dhalataan isin keessaa ba'u hafuurri keessan humni keessan mul'anni keessan yeroo inni dagaagee haa ta'u maqaa Yesuus. Ifti keessatti dhalachuudha. Maaliif hin salphannu beektu kabira nan fixa kanaan geggeessaa dhugaa qabna. If you believe it, kan si geggeessu kan si dura adeemu kan waldaa dura adeemu kennaa guddaa Waaqayyo waldaadhaaf kenne geggeessaa dhugaa liidarii dhugaa liidarshippii dhugaan Iyesuus Kiristoos. Isatu si keessa jira. So we don't confuse it. Dhaloonni confuse ta'eera. Qooda Iyesuus Kiristoos ifa waaqarraa gadi bu'e kana waaqessuuf kaleessa akkan isinitti mee nama waaqessuutti ka'eera. Little God. Waaqatti xinnoo jira. Isinitti mee dhamti namicha Noorz Ameerikaa kana keessa jira. Ani waaqa jedha YouTube irra taa'e. Ani waaqa. Erga Yesuus sagaleen foon uffatee waaqa ta'e anis foon uffadhu waaqa jedha. Ba'i maqaa gooftaa Yesuusiin. Cabii hafuurri kun maqaa Yesuusiin. Jala fiiga namni immoo laayikiif sheerii laachaa. Wantum takka laayikiif sheerii kana biyya baccaase lafa kaa'e. Ba'i baata. Yoo barbaadan mana Waaqayyo kottaa. Gaafa Waaqayyo isiniin hin hojjenne argitu. Dur daqiiqaa 35 daqiiqaa 40 lafa deemneetu mana Waaqayyo dhanne Waaqa namni iddoo wal saamuudhaan namni maal? Dura taa'uudhaaf iddoo wal saamuudhaan nama. Saafan jedhama. Nami daqiiqaa 5 ofee waldaa dhufuu dadhabu persecutioniin ari'atamni lolli itti dhufee dhugumatu dhaabata. Gooftaa dhiisee sokkaanoon beeku namichicha jedha. Nabiyaa baluun beeka malee san beeku jedha. Hawaariyaa baluu maqaan isaanii baay'ateeramu. Dhawuun isaa nama yaaddessa. PhD wayii tokkotti daddabalanii jiruuti. Geggeessaa dhugaatu keessa jira. Kanaaf hin qaanoftu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin geggeessaa waldaa kana mataan waldaa kana liidarshippiin waldaa kana Kiristoos Yesuusiin haa ta'u. Zakkaariyaas 10:4 akkas jedha. Namni isaan geggeessu isaan keessaa hin ba'a. Sanyii Yihuudaa keessaa dhagaan golee qofoon dunkaanaa hin sochoone achi keessaa hin ba'a. Kan isaan geggeessu dhagaan golee isaan keessaa ba'a. Dhagaa golee qabdaa hin raafamin jechuudha. Inni si keessa just I declare it kanan isinitti himuu barbaada. Waldaan gaafa Yesuus Kiristoosiin gabbiinaadhaaf fuutee duubatti darbattu tibaakinaallecha. Njoonjofti kana qabdii sana gadhiisti waan meeqataatiin burjaajjofti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin as a leader of the church geggeessa amanamaaf dhugaa akka geggeessa amanamaaf dhugaatti duubaa duratti dhufu Yesuus baraka. Mana keessan keessaa qabeenya keessan dursee dhufu. Horii keessan dursee dhufu. Doolaara keessan dursee dhufu. Iddoo hojii keessanii dursee dhufu. Ulfina keessan dursee dhufu. Dudda duubaa duratti dhufu Yesuus.
bara Yesuus dudda duubaa duratti dhufe dhaloonni hin burjaaja'u jireenyi hin burjaaja'u karaan nama harkatti hin badu karaan nama harkatti hin dukkanaa'u saksasiin hin dhabamu Yesuus duubaa duratti dhufu maqaa Yesuusiin barri kun mana kee keessaa gaa'ila kee keessaa hojii kee keessaa tajaajila kee keessaa bara Yesuus ifa bara baraa ta'e duratti dhufee si geggeesse siif haa ta'u. Qaa gooftaa Yesuusiin. Fixeera lallaba koo. Dubattanis hin deebisa. Kanaaf hiyyeellaatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen jedhame.